Manni marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaa'idilee tokkoffaa waggaa tokkoffaa gaggeessuu eegale. Sirna baniinsaa yaa'idilee kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidantiin mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Hajii Ibrahim Tufaa qaamolee filannoo seenan qabeessa kana keessatti qooda bahatan galateeffatanii jiru. በአላህ ፍቃድ ያለፈውን የምርጫ fedha rabbiitiin adeemsa filannoo keenyaa darbee keessatti bu'aa bahee jiru dabarree har'a geenyeerra. Filannoo kana keessatti qindeessitoonni boordii filannoo mana maree keenyaa fi boordii filannoo biyyaalessaa qaamoleen nageenyaa mootummaa gubbaa hanga gadiitti hawaasni musliimaa fi kanneen biroo tumsa guddaa taasisaniiru. Filannoon keenya haqa qabeessa hammataa fi hunda kan hirmaachise ta'ee xumurameera. Kanneen bu'aa kanaan as dhaabbanne hundi keenya karaa ifaa fi haqa qabeessa ta'een uummata keenya amanamummaan tajaajiluun dirqama islaamummaa keenyaa haa baannuun jedha. Sheek Hajii Ibrahim Tufaa itti dabaluudhaan filannichi seena qabeessa ta'uu himanii filannoon yeroo gabaabaa keessatti kan gaggeeffame ta'uu eeruudhaan yaa'idilee kanarratti murtoon muslimootaa fi biyyaas fayyadamoo taasisuu kan murtaa'u ta'uu ibsanii jiru. Manni marichaa filannoo biyyoolessaa ji'oota muraasa booda gaggeeffamuu ilaalchisees filannichi nagaan akka gaggeeffamuu fi kadhannaa fi tumsa kan taasisu ta'uu Sheek Hajii Ibrahim Tufaa himanii jiru. Filannoon akka biyyaatti gaggeeffamuuf deemu kunis mana maree keenya dabalatee amantoota hundaa waan ilaallatuu fi biyya keenya takkittiif jennee filannicha nagaan akka xumuramuu fi rabbiin kadhachuu fi waan dandeenyuun tumsuu qabna. Rabbiin biyya keenya nagaan nuuf haa godhu. Yaa'iin idileen tokkoffaan waggaa tokkoffaa mana marii waliigalaa dhimmoota Islaamummaa Itoophiyaa yaadannoo injifannoo Adawaatti taa'amuu eegale kuni guyyoota walitti aanan lamaaf kan turu ta'uu mana marichaarraati odeeffanne.